Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo. Ameen. Bitootessa 27 yaadannoo guyyaa fannifamuu Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos. Bitootessa 27 bara 34tti guyyaa kanatti dursee wanti raawwatamee hin beekne isa boodas irra deebiin kan hin raawwatamne raajiin guddaan addunyaa irratti raawwate. Addunyaa dursee kan ture, addunyaan hunduu kan isaan uumame kan ta'e keessaa waan tokko illee isa malee kan hin ta'in ilmi Waaqayyoo Fayyisaan addunyaa Gooftaan keenyaaf Fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos cubbuu addunyaaf jedhee fannoo irra oole. Waan dhageenye eenyutu amanee irreen Waaqayyoos eenyuuf mul'ate jedhame akkuma dubbatame dubbiin amanuuf rakkisaa ta'e ni raawwate. Kiristoos ilmi Waaqayyoo Abbaaf Hafuura Qulqulluu wajjin addunyaa tursee baraan jiraachaa kan turedha. Barooda booda akka fedhaaf jaala isaatti addunyaa uume. Kabajaa fi uumamtoota hundumaa ol kan ta'e dhala namaas uumee gannata keessa jiraachise. Dhalli namaa uumama kabajamaa ta'uu isaa dagatee seera uumaa isaa cabsuun gannata keessaas ari'ame. Waaqa isaa gaddisiisuu isaatiinis boo'ichaan gaabbiin uumaa isaa kadhate. Gara laafessaa fi abbaa dhiifamaa kan ta'e Waaqayyos waggaa 5,500 booda dhalatee dhala namaa fayyisuudhaaf waadaa gale. Waggoonni baay'ee darbanii yeroowwan kennamanis lakkaa'amanii yeroon ka'u Kiristoos ilmi Waaqayyoo dubroo Maariyaam irraa Beetelihemitti dhalate. Akka daa'imaatti harmee isaaf ajajamaa guddate. Umurii isaa waggaa 30ffaattis laga Yordaas cuubamuudhaan naanna'ee barsiisuu eegale. Bara barsiisummaa isaa waggoota 3 keessatti dhukkubsattoota gosa adda addaa fayyisaa du'ootas kaasaa ture. Waggaawwan 3 lakkaa'amanii ayyaanni Faasikaa kan 3ffaan ni ga'e. Sirna Musee hunda raawwachaa kan ture Kiristoos duuka bu'oonni isaa Faasikaa akka isaaf qopheessaniif isaan ajaje. Yeroo galgala'us isaan waliin taa'ee nyaachuun nyaataaf dhugaatii jireenyaa kan ta'e foonii fi dhiiga isaa isaaniif kenne. Yeroowwan kaan akkuma taasisuttis arras hojii isaa xumuree duuka bu'ootaa qabachuun gara tulluu Ejersaatti deeme. Osoo achi jiruus isa dabarsee kennuudhaaf dursee hangafoota lubootaa waliin kan waliif galee duuka bu'ootaa Yihuudaan loltoota of dudduubaan hiriirsee dhufe. Yihuudaan dursee kan hin dhungadhu sadha waan ta'eef isa qabadhaa jedhee waan walii galee tureef Gooftaa keenyatti dhiyaatee isa dhungate. Yihuudaan itti dhiyaatee erga dhungateen booda Gooftaa keenya loltoonni sun gara isaatti osoo hin dhufiin dursee gara isaaniitti dhiyaate. Diinota isaanii jaallata waan ta'eef isa barbaaduudhaaf osoo isaan hin dhama'inii fi gufuun osoo isaan hin rukkutiin gara isaaniitti isaaniif dhiyaate. Isa moosisnaa jedhanii yeroo gara isaatti dhufan gara tulluutti kan baqate Gooftaan haa fannisnuu jedhanii gara isaatti yeroo dhufan garuu baqachuudhaaf hin yaadne. Fuuldura isaanii dhaabbatee eenyuun barbaadduu jedhee isaan gaafate. Humnoonni waraanaa mallattoo Yihuudaan isaaniif kenneen eenyummaa isaa kan hubatan ta'anis gaaffiin isaa waan isaan gufachiiseef Iyyasuus isa Naazreet jedhanii deebisaniif. Anadha yeroo isaaniin jedhu gara duubaatti jejjedhanii kufan. Gooftaan keenya humna waaqummaa isaatiin akka kufan kan isaan taasise isaan miidhuufaaf osoo hin taane mallattoo isaaniifis nuufis ta'u nuuf kaa'uudhaaf waan barbaadeef ture. Ergaan kunis yeroon isaa waan ga'eef qaban malee baay'ina humna waraanaatiin kan qabame akka hin taane akka hubataniif ture. Dursee lubbuu koo ani fedha kooniin jiraachisa malee eenyuyyuu narraan fudhatu jechuun akkuma dubbate Gooftaan keenya kan qabame namoonni isa qaban humna qabeeyyii waan ta'aniidhaaf osoo hin taane fedha isaatiin dadhabina filateeti.
Gooftaan keenya qabamuu isaatiin dura loltootaan waan tokko isaan yaadachiise. Kan isa qaban waan hin humna hin qabneef osoo hin taane fedha isaatiin akka ta'e erga isaan hubachiisee booda na qabuudhaaf yoo ta'e egaa anaan barbaaddi yoo ta'e isaan kana dhiisaa deemaniitii jedhe. Gara gidiraatti osoo deemuu barsiisaa waa'ee barattootaaf yaaduu, gara qalamuutti osoo deemuu waa'ee hoolsaa kan dhiphatu tikseen gaarii Kiristoos anaan qabaatii isaan kunaa deemaniitii dhiisaa jechuun lubbuu isaa waa'ee hoolaa isaaf dabarsee kenne. Kana booda loltoonni sun Gooftaa keenya qabatan. Hangafni lubootaa kakuu haaraa Kiristoos funyoo sibiila loltootaan qabamee gara mooraa hangafa lubootaa oriitiitti dukkanaan geeffame. Hangafni lubootaa kakuu haaraa Kiristoos funyoo sibiila loltootaan qabamee gara mooraa hangafa lubootaa oriitiitti dukkanaan geeffame. Gooftaan keenya jalqaba kan geeffame gara maanguddoo hamminaa fi hanxummaan guutamee gara Haanaatti ture. Akka seeraatti qofaasaa qorachuudhaaf haangoo yoon qabaannes hiisisee gara mooraa isaatti fichisiise. Fuuldura isaa erga dhaabbachiisee boodas Haanaan Gooftaa keenyaan waa'ee duuka bu'oota isaadhaa fi waa'ee barumsa isaa gaafate. Gooftaan keenyas deebisee ani fattiin addunyaatti dubbadhee yeroo hundumaatti bakka itti Yihuudoonni walitti qabamaniif mikuraabaa fi mana qulqullummaa keessatti han barsiisee dhoksaatti waan tokko hin dubbanne waa'ee maaliif na gaafattaa? Isaan kan hin dubbadhe warreen dhaga'an gaafadhu, kunoo isaan kun waan hin dubbadhe ni beeku jechuudhaan isaaf deebise. Akkas yeroo inni jedhus garboota achi dhaabbatanii turan keessaa tokko hangafa lubootaatti akkasitti deebistaa jedhee Gooftaa keenyaan kaballaan rukkute. Abbootiin keenya hiikkaa isaaniin kan barreessan namichi Gooftaa keenya kabale kun nuti matsaaguu jennee kan waamnuu fi Giriikonni sinkisaara isaanii irratti Yeruus jedhanii kan barreessan Kiristoos dhukkuba isaarraa isa fayyisee siree kee baadhuu deemi kan jedheen ture. Kana booda Haanaan Gooftaa keenyaan qofaa isaatti qorachuu dhiisee mataa isaas miseensa kan ta'e gara yaa'ii mooraa Qiyyaaffaa keessatti geggeeffamutti akka hidhametti erge. Hidhanii yaa'ii fuuldura erga dhaabbachiisanii booda hangafoonni lubootaa fi maanguddoonni guutummaa Yihuudaa hunduu akka ajjeesaniif Gooftaa keenya irratti ragaa sobaa barbaadu eegalan. Garuu argachuu hin dandeenye. Ragooleen sobaa baay'een yoo dhiyaatanis waayyuu irratti hin argamne. Qiyyaaffaan Gooftaan keenya kiyyoonni yaade keessa akka isaaf hin galle yeroo baru filannoo kan biraa fayyadamuudhaaf yaale. Ati Kiristoos ilma Waaqayyoo akka taate akka nutti himtu Waaqayyo sodaataa si kaksiisaa jedhe. Sin kaksiisaa jechuun gabaabinaan yeroo taa'u ani ilma Waaqayyoo Kiristoosidha yookaan miti jedhii mee kakadhu gaaffii jedhudha. Gaaffiin kun haxxummaan kan guutame kiyyoo kan qabu ture. Akka gaaffiiwwan warreen duraa Gooftaan keenya gaaffii kana callisee yoo darbee maqaa Waaqayyoo isa jiraataan si kaksiisaa dubbadhu osoon isaan jedhuu maqaa Waaqayyoo isa jiraataa salphisee calluma jedhe jedhameetti murteeffama. Ani ilma Waaqayyoodhaa yoo jedhe immoo waa'ee onnachuusaaf jedhamee himachuun ni danda'ama. Ilma Waaqayyoo miti yoo jedhe immoo kanaan dura osoo ni dubbatu dhageenyeerra kan jedhan ragooleen biroo dhiyaatanii kan dubbate akka gane taasifamee himachuun ni danda'ama. Gooftaan keenyas gaaffii hangafa lubootaa Kiristoos ilma Waaqayyoo sidhaa jedhuuf anadhaa. Ilmi namaas mirga sabna qabeessaa yeroo taa'u duumessa samiirraanis yeroo dhufu arguuf jirtu jedhe. Ilma Waaqayyoo ta'uu isaa darbee har'a yaa'ii sobaan hamminaan fuuldura isaanii dhaabanii isatti murteessuudhaaf kan kaan hundarratti mirga sabna qabeessaa taa'ee tartiibaan isaatti murteessuudhaaf akka dhufu isaan yaadachiise. Yeroo kana hangafni lubootaa Qiyyaaffaan uffata isaa baqaqsuun nu arrabseeraa kana booda ragooleen maaliif nu barbaachisu kunoo arraba isaa amma dhageessaniittuu maal sinitti fokkaata jedhe.
Isaanis duuti isaaf ni ta'a jedhanii deebisaniif. Bitaa fi mirgaa laalee yaada hundumaa hubatee boorumtaa isaa murteessuun kan isaaf ta'u hangafni lubootaa murticha ofuma isaatti murteessee kanneen biroo dhiibuu fi dheekkamsaaf kakaasuuf yaa'ii haqa hin qabne hamminaan cufe. Gooftaan keenya yaa'ii Yihuudootaan duuti isaaf ni ta'a jedhamee seelama ergatti murtaa'ee booda yeroon halkanii hafee yeroo dhiphinaa ture. Hangafoonni lubootaa walga'icha akka seeraatti hin geggeessine. Yeroo sanatti tufan. Mataa isaarra rukkutaa, garboonnis kaballaan rukkutaa fuudhanii deeman. Namoonni isa qabanitti qoosaa isa reebaas turan. Kan biraas waan baay'een isa arrabsaa isa irrattis dubbachaa turan. Kanneen biroos kaballaan isa rukkutaa, yaa Kiristoos kan kaballaan si rukkute eenyudhaa raajii nuuf dubbadhu jechaa turan. Hancufatti tufuun akka aadaa Yihuudootaatti baay'ee salphisuudha. Nu birattis yoo ta'e hancufa kan tufnu waan nu jibbisu tokko agarruu fi fooliin gaarii hin taane yeroo itti dhaga'amudha. Fuula namaatti tufuun garuu ibsituu tuffiisa xumuraa fi jibbinsaadha. Namni itti tufames hancufa fuula isaatti fudhachuun waan baay'ee kan nama jibbisiisudha. Hancufni nama biraa hafuutii kanoo mataa keenyaayyuu afaan keenya keessa soo jiru akkuma liqimsine afaan keenya keessa arga ba'es ni jibbina. Qaama keenyarra yoo bu'ellee yeruma sana dhiqanna malee hancufa koodha jennee hin dhiisu. Halkan kanatti garuu nama tokko qofa osoo hin ta'in hangafoota lubootaa fi waldaa Yihuudootaa garboota isaanii waliin fayyisaa addunyaa Kiristoos irratti wal duraa duubaan hancufa isaanitti tufaa jibbinsaa fi tuffii isaan agarsiisan. Dhaga'uudhaaf kan nama dhiphisu yaa'iin dukkanaa kanaan hancufni tufamaa kan galgaleesse Gooftaa hancufa isaa harka isaatti tufee arraba namicha duudaatti hin tuqin arraba isaa hiike ta'uusaadha. Dabalataan inni Gooftaan keenya guyyaa namicha jaamaa hancufa isaatiin ija isaaf ibsellee gara lafaatti gad jedhee tufe malee isa fayyisuufidha jedhee fuula namichaa jaamaa irratti hancufa isaan tufu. Halkan sanatti hancufatti tufuu qofaan osoo murtaa'in Gooftaa keenyaan irra deddeebiin kaballaan rukkutan, mataa isaarras ni rukkutan. Qulqulluun Luqaas akka barreessetti kan biraas waan baay'ee sarrabsuudhaan isa irratti dubbachaa turan. Garboonni kun kan jiraatan mooraa hangafa lubootaa ta'anis mooraa mana lubummaa keessa jiraachuun isaanii amala isaanii fokkisaa sanan sirreessine. Amala fokkisaa kan haanaaf qiyyaaffaa laalaa isaan gooftolii isaanii irraan waan tokko fooyya'uu waan hin dandeenyeef boorumtaasaa reebichii fi gidiraan baay'een kan isa eeggatu nama dhukkubbii boqonnaa dhowwatanii reebaa fi raasaa bulan. Gooftaan keenya kan bule mooraa qiyyaaffaa mana hidhaa lafa jalatti argamu keessa yommuu ta'u harkoota isaa gara oliitti hidhanii reebicha baay'ee isa rageessan. Ijoonni isaa fi funyaan isaa burqaa dhiigaa ta'an. Wangeelaawwichi kan biraa waan baay'een isa arrabsaa jedhee kan dhiise kan na arrabse natti deebi'ee akkasatti hin taaneef malee Gooftaa keenyaan gurra isaatiin arrabsoo baay'ee fudhateera. Haala kanaan reebicha hancufaa fi arrabsoo isaaniin bulchanii ganama subiin qabanii gara Philaaxoos geessan. Philaaxoos Qeesaar Roomaan naannoo Yerusaalem akka bulchuudhaaf kan muudame ture. Inni teessoon isaa Qiisaariyaa ta'uyyuu malee yeroo sana garuu uummata ayyaana kabajuudhaaf addunyaa bakka adda addaa irraa walitti qabame to'achuudhaaf Yerusaalem galee ture. Yeroo kanatti hamminaan kan guutaman hangafoonni lubootaa Gooftaa keenya qabanii gara Philaaxoos geessuun akka ajjeesuudhaaf imannaatti banan. Akka fannifamuudhaafis mooraadha dhaabbatanii wal harkaa fuudhanii iyyuu eegalan. Philaaxoos garuu Yihuudoota mooraadha dhaabbatanii yandhiisee Gooftaa keenya qofaatti qorate. Gara moolaa bulchaatti seenuun Gooftaa keenya Yesuusin waamee mootiin Yihuudootaa sidhaa jechuudhaan gaafate. Gooftaan keenya Yesuusis deebisee ati kana kan jettu mataa kee irraa dhamoo namoonni biroo waa'ee koo sitti himaniiti jechuun deebise.
Philaaxoos gaaffii Gooftaa kana waan hubateef wanti Yihuudaa bira jiru akka isa bira hin galchine agarsiisuun, ani Yihuudaawwiidhaa, gosoota kee hangafoota lubootaatu natti dabarsee si kenne, maaloo maal balleessiteetta jechuun deebise. Gooftaan keenyas, mootummaan koo kan lafarraa mitii, mootummaan koo lafa kanarraa taatetti osoo ta'ee harka Yihuudaatti akkan hin kennamne loltoonni koo anaaf waraanu turanii, amma garuu mootummaan koo asirraa miti jedhe. Philaaxoos deebii kanaan Kiristoos mootii Qeesaariin kuffisuudhaaf yaaloo kan taane yoo hubateeyyuu, dubbiin mootummaa koo jedhu kan sodaatamu osoo hin ta'in Kiristoos mootii akka ta'e kan agarsiisu waan itti ta'eef, kanaafuu mootummaan kee lafa kanarraa miti malee ati mootii dhakaa jedhe. Gooftaan keenyas deebisee, ani mootii akkan ta'e atumtuu ni jettaa, ani waa'ee dhugaaf ragaa ba'uudhaaf kanaaf dhaladheeraa, kanaaf gara lafaattis dhufeeraa, dhugaarraa kan ta'e hunduu jecha koo ni dhaga'a jedhe. Kana booda Philaaxoos gara bakkeetti gadi ba'uun Yihuudootaan, ani balleessaa tokko iyyuu isatti hin argine jedhe. Isaan garuu jabeessanii, Galiilaarraa kaasee Yihuudaa guutuutti barsiisaa uummata jeeqa jedhan. Philaaxoosis nama Galiilaati jechuu isaanii yeroo dhaga'u, Galiilaan bulchiinsa Heroos akka taa'es waan beekuuf gara Heroositti erge. Heroodsis yeroo sana ayyaana Faasikaa kabajuuf Yerusaalem keessa waan tureef. Yeroo kana Philaaxoosiif Heroos yeroo dheeraadhaaf wal lolanii kan turan walitti araaramuu danda'aniiru. Loltoonni Roomaa Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin qabanii gara namicha hamminaa fi dhiiga morma Yohaannis cuubbaa kuchisiisee gara Heroos geessan. Heroos yeroo Gooftaa keenya argu baay'ee gammade. Waa'ee Gooftaa keenyaa yeroo baay'eedhaaf dhagaa waan tureef, isa arguudhaafis hawwii qaba waan tureef. Yeroo kana Heroos raajiiwwan Kiristoos hojjechaa ture waan beekuuf, har'as isa fuulduratti raajii akka raawwatuudhaaf isa gaafate. Gooftaan keenya garuu raajii raawwachaa kan ture dhukkubsattootaa fi rakkattootaaf gadda qaburraan kan ka'e waan tureef, Heroosiif waan tokko iyyuu hin deebise. Jecha tokko illee osoo isaaf hin dubbatiin gara Philaaxoositti deebi'e. Philaaxoos ammas waan taasisu wallaalee, Yihuudoonnii fi hangafoonni lubootaa bakkee dhaabbatanii akka itti murteessuudhaaf itti iyyuu turan. Inni garuu yakka du'aa isa geessu irratti waan hin argineedhaaf, reebeen gadhiisaa jechuudhaan akka reeban ajaje. Loltoonni Roomaa qaccee isaanii isa sibiila qara of keessaa qabuun wal harkaa fuudhanii 6,666 isa reeban. Foon isaarraa dhume. Gogaan dugda isaarraa irraa ka'uudhaan dhiigaan guute. Ammas Yihuudoonni waan itti iyyaniidhaaf Philaaxoos fedha isaaniidhaaf dabarsee isaaniif kenne. Yeroo kana fannoo muka jiidhaa hojjechiisanii fiduun bakka sanaa hanga Qiraaniyootti isa baachisan. Hanga kana reebamee kan of dadhabeeru Gooftaan keenya fannoo sana baachuudhaan kufee ka'aa ture. Qiraaniyoo yeroo geessisan hattoota lama gidduutti uumaa samiif lafaa Bitootessa bultii 27 guyyaa jimaataa bara 34tti guyyaa keessaa 6 fannisan. Kiristoos ilmi Waaqayyoo sa'a 6 kaasee hanga sa'a 9tti fannoo irra ture. Sa'aatiiwwan kana keessatti raajiiwwan gurguddoon 7 ni raawwatan. Aduun ni dukkanoofte, addeessis dhiiga uffatte, urjiiwwan ni arca'an, dhagaawwan ni babbaqaqan, awwaalonnis banamanii du'oonnis ni ka'an, golgaan mana qulqullummaas bakka lamatti baqaqe. Ilmi Waaqayyoo Gooftaan keenyaaf Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos sa'aatiiwwan 3 fannoo irra ture kanatti keessatti jechoota 7 qofa dubbate. Waaqa koo maaliif na dhiiste? Yaa Abbaa kan raawwatan hin beekanii dhiifama taasisiif. Dhugaan siin jedhaa,
har'ana waliin gannata keessatti argamta. Kunoo ilma kee, kunoo haadha kee, nan dheebodhe. Yaa Abbaa, lubbuu koo harka keetti adaraan kenna. Xumura irrattis wanti barreeffame hundumtuu ni raawwate jechuun lubbuu isaa dabarsee kenne. Guyyaa keessaa sa'a sagalitti lubbuun isaa foon isaa irraa adda baatee seexana qilleensa irratti hidhuun lubbuuwwan waggoota 5,500 rakkachaa turaniidhaaf fayyina labse. Sa'aatiin 11 yeroo ta'u Yoosefin Armaatiyaas Niqoodimoos waliin ta'uun foon isaa fannoo irraa buusanii boolla haaraa keessatti awwaalan. Dursee raajii raajotaan akkuma dubbatame guyyaa 3 halkan 3 boodas aangoo isaadhaan du'a mo'ee ka'e. Galanni haa ta'u Waaqa tokko kan ta'e Abbaaf, Ilmaaf, Hafuura Qulqulluuf har'as yeroo hundumaa hanga bara baraatti. Ameen.